akkuma kee akkuma kee dhimmi kooti ta'e ijaan harkee qamaan dhuftee nu lachuu haa akka nu gammachuu qamaan dhuftee nu lachuu ani sabtee nu lachuu haa akka nu gammachuu. Akka beeytoonni fayyaa ja'anitti fayyaan fiintee waa hundaati. Waan isa kana hubannoo jala galchuudhaan fayyaa hawaasa isaatiif xiyyeeffannoo jalqabaan laatee hojjechaa tureeti jira. Jijjiirama guddina teekinooloojiitiin dhuferraa hawaasaaf fayyadamoo godhuuf tajaajilli yaalaa yeroo waliin deeman hawaasa tokkoof barbaachisaadha. Isa kana guutaa deemuuf gumaachi shoorri lammiileen qaban murteessaadha. Dhaabbilees ta'ee namoonni waan biyyaaf lammiileef godhan hubatanii gumaacha gama isaanii godhaa jiran hangam takka jechuun keenyaas waan hin oolle. Maqaan kiyya Mahmad Abdurrahman Qadaadeetiin jedhama. Qadaadee Family General Hospital bulchaa itti gaafatamaa hospitaalaati. Warra baranaa akka bara hedduu baga bara 2017 isin gahe jecha hospitaaleen keenya akkuma beektanitti eega hundaa'ee amma baatii jahannan finnee karaa bara haaree kana hogguu seennu bara haaree as deemu kanatti tajaajila kannaa jirru kana daran fooyyeessuun waan ilaalee ammaa irra dabree rakkina jirru hiikaa akkuma duraan jennetti akeekni keenya nama as seene gibbii tana hogguu namni seenarraa eegalee akka maatii keenyatti tajaajilu waan jiru waan harkaa qabne jechaaf aantummaan kabajaan naamusaan nama keenya tajaajila inni dhufeef geetti harkatee akka rabbi wajjin fayyaa rabbi harka jirti fayyaan mana isa deebu godhuuf eegalle kana akka gaariin itti fufnee namni illee nu hubatee dhufaa wallaanamaa jira galatoomaa jenna. Bara kana keessa bara gaarii ka fayyaa akka isinii ta'u akka fayyadan rakkinni jiraate immoo doktoroonni keenyallee akka duraanii caalaa muuxannoonis haala gaariin dhiyaatanii meeshaalee haaraan akka EEG faa haaraan finnee tajaajila kannuu waan eegalleef dhiyaadhaa bara nagaa bara gaarii bara fayyaa itti argattan isinii haa godhu jecha haala mootummaa keenya amma itti jiru wajjin miskiina gargaaruun nama dandeettii hin qabne kana bira dhufee keessan laaluun ka itti fufnee jalee tajaajila kan nu ta'u isin hubachiisaa manneen mana keessanii dhiyaadhaan isin. Haayoon teenya naggadaa fi يا